Wabboon homaa nuun goone takka jedha dhugaa walitti himuuf deemaa jirraan.
Oromoo dhumaa jiru nam tokko dubbachuu dide jalmarroolleen sa'a kanatti waa takka yoo mallattoo wayii nutti hin argisiisin wanni nu isaaf abdannuuf hin jiru. Kanaafi Kadiiroo Elemoo hin qeeqina. Yoo dandeettan gorfadha yookaan wanni irratti ol yaatanii hattuudha leebaadha akkana akkasi isa bar namni ummata keenya galgala ganama sagaleen akka dhagaamu godhaa jiru Kadiiroo Elemootii fi miidiyaa OMN ti bar wallahi billahi galata namaan balleessina. Kanaafi jalmarroof Kadiiroon anaaf tokko hundi isaaniitu qabsaayota qabsoo Oromooti jiran dhugaa Kadiiroo Elemoo eenyummaanuu awwaaluu hin danda'u. Isin warri haga Jawaar Muhammad hidhame haraqee dhugaa turtanii gammachuudhaan sakkartanii ji'a lama guutuu ciistan mataa isin koree wiiskiin ji'a lama guutuu ciiftanii gadi baatanii hayyoota Oromoo akka Kadiiroo Elemoo falmataa Ibrootii fi caffee Raamisii fi miidiyaa OMN irratti duultan nurraa dhaabbadhaa yookaan